अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कम jirtan kabajamtoodaaf jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisa oromoaf alhamdulillahi ani naga kooti nageenyi kii kan jaalalaahan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti barumsa ajaa'ibaatan barumsa hunda keessan isin fayyaduun isiniif qabadhee dhufe innis maal yoo jettan jechuudha haala saffisa shabakaa daataa keessaniidhaa itti dabaluu itti dandeessaniin isin barsiisa egaa torbee darbee warroota shabakaa waayifaayi fayyadamanii haala qophina shabakaa yookiin saffisa shabakaa isaaniidhaa itti dabalan isin barsiiseetan ture har'aan tana garuu warroota shabakaa waayifaayiidhaa fayyadaman osoo hin taane warroota daataa bilbila keessan irratti fayyadamtan neeta jechuudha isin galee haala shabakaan keessan akka ajaa'ibatti saffisaan yookiin qophinaan akka ajaa'ibatti yeroo waan garagaraadhaa irratti dhootanii neeta kee deemtanii ilaaltan jechuudha akka ajaa'ibatti akka saarukatti akka isiniif dalaguun isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification san killee kitooraadhaa achibooda all ka jettu irra kaayyadhaadha. Barumsan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa baradhaadha. Waan gaafii isinitti tahee isin dhibee koomentii jalatti nu barreessaadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadhaa immoo viidiyoo keenya like share gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinadha. Egaa gamanmaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti na faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa warroonni daataa fayyadamtan jechuudha. Kunoo amma akkuma asirratti argaa jirtan shabakaan kiyya kun 4G dha jechuudha. Haala qophina shabakaa daataa keessanii kana jechuudha isinii galee yookiin qophina neeta keessanii kana akka saarukaatti akka itti isiniif hojjetuun isinitti agarsiisa. Egaa yeroo tokko jechuudha shabakaan kun 4G ta'eetuma guuteetuma jechuudha. Yeroo waan garagaraadhaa neeta keessa jennee ilaallu jechuudha sirriitti nuuf hin qophatu jechuudha shabakaan kun jechuudha isinii galee. Da'iifa ta'a jechuudha. Inni guutuma garuu da'iifa ta'a jechuudha. Kanaaf furmaata isaadhaa jechuudha. Dhibbaan dhibbatti haalaan nama isinitti agarsiisuun shabakaa keessan sirreeffadhaatii isinumti garaagarummaa shabakaa kanaadhaa jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Wallaahi laazim garaagarummaa isaadhaa ofii kiyyaafiin arga jechuudha isinii galee. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Haalli itti sirreeffataniis jawwaala keessan matarraan gadi buttanii ayikoonii sitiin irratti kilikni gootanii achi booda connection ka yoo irratti kilikni gootanii achi booda mobile network ka yoo irratti kilikni gootanii achi booda as gaditti jechuudha access point names ka yoo irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fida asirratti kilikni gootanii bakka jawwaal net yoo irratti jechuudha achi booda asirra gadi ni buutanii gadi dhuftan ammalleedha asirratti jechuudha kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha qubee tan ni balleessan hanga eessaati haala kanaan ni balleessan default kajoo qofaa dhiiftan jechuudha isinii galee isa kaan hunda balleessaniiti default kajoo qofaa dhiiftanii okay gootu isinii galee ammallee gadi buutanii biirar kajoo kanarratti kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha LT gootan jechuudha isinii galee raayitii ishee irraa kaaftaniiti LT kanarratti raayitii guutan. Isinii galuu jirami achi booda okay gootan. Kalas xumurree jirra jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootan kiyya haala kanaan shabakaa keessan sirreeffadhaatii ilaalaatii garaagarummaa isaadhaa isinumti koomentii jalatti naaf barreessaa yaada keessan jechuudha. Barumsi keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa birootiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu like share gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.